tokkoon si xaallaqe haadha kumaa baati koo baawaji lamaan si xaallaqe haadha kumaa baati koo baawaji sadiin si xaallaqe hin argitu ganamaaf galgala baasaan bijaatummaa hadda jaarsummaa maal ollaalumti maal namaan jedha rabbii jedha hadda jaarsummaa dubbatama bor jaarsummaa dubbatama rabbii jedhaati isinumti nuu ifattan eega rabbi mooslee tokko nun goone itilaageetii kenneeraa fi firmaatii fudhattee narraa deemtu kan qabeenya siis diftii siinii siis nan qoodaa fi Isiin kan maaliiti? Kun hoolaanis. Hoolaan keeti miti wallaahi hoolaan kadhiti miti kan burtu keeti. Maal jaarsi keessan waan isaan irraa argatan hin beeku. Bantamam. Ganamaan kaanii kunoo xilaaqii kan koo narraa buusanii. Maal attam? Amma immoo kottaati ijoollee kan kooti qabeenya kootis na qoodaati. Ijoolleen abbuma biraa bareeddi. Rakkisa abbo. Ijoolleen abbuma biraa bareeddi ijoolleen immoo yoo isin immoo naafa kennan malee jette hin qooddan. Jarri kaan heerumteetti biddeenni bahiraa alhamdulillahi nama fudhi. Jabaadiruun silaa kan isii miti. Wanti waa'ee madiruu waa'ee burtuqee wamti si galchu hin jiru. Kan sharafeeti. Ijoollees immoo baasaan nan qooda. Lamaan kana fudhattu jara bishaan jiran nan fudhadhu. Maal maafachi de addeebisaa. Addeebisaa. Dhagaraa fudhattu dhagaraa achi kaa. Dhagaraa addee sanaan kaa baasa. Tokko baasaan bilaalaa tokko lama sadi kan isiiti. Tokko lama sadi kooti. Akkaan. Saanaa kana fudhattu. Addeebisaa kan. Maal baasaan? Altaatan. Maal haqqiidha. Haala kuum. Abeet. Eenyuun lataa farda funyootti baasee gaddi. Anumatu gaddiisa. Anuma gaddiisa. Minaan namaatti moo? Oolannoo yaate? Iyyaafni an. Saanoo? Hin gaddiifni ani. Saa eega silaa hidhaarraa marrataa jirtu yaasi jedhee na deemnee qaalittiin bahu daannan. Qolloo kana jalaa na ramaa jira. Niitiin nana ga'a. Farda ati funyootti baaftee gadhiiftesi. Dhaqee minaan namaa nyaatee babaasi maal kasasaniiru. Minaan nyaata see gaddiifne boo. Kottuu bayi niitiin nana kottuu bayi xiixii ulee kalaan kutaa. Eessa nan naqu? Eessan nan naqu? Kottu badhaadhaa obboleessa kee fudhadhu kottu. Kottu dha obboleessa kee fudhadhu. Dhaqaan jiru. Ilaa adaraa firmaa kee harka irratti kaadhaa obboleessa kee. Kunoo kaa amma. Adaraa dhiitiin gaabbitaa kaaletti. Kaa jedhe kunoo amma. Adaraan gaabbitaa dhiisi. Amman isiniin jedhe kunoo asitti. Kottuu dhaqee obboleessa kee fudhadhu kottu. Inni naquun jedhe naqu dhaqaan. Dhaggeeffadhu gaafa firmaa kee. Haadha kumaa baati koo baawaji tokkoon si xaallaqe haadha kumaa baati koo baawaji lamaan si xaallaqe haadha kumaa baati koo baawaji sadiin si xaallaqe. Kottuu dhaqee qoffata kee fudhadhu. Bawdaa waraana. Yoo gara gaddiiftamma yoo xaallaquu miti mee kana xaallaqtan. Ana galata rabbii waddalloon na barbaada siichi. Ijoollee koo qooddadhee deemuudha malee baay'ee. Yoo xaallaqan yoo sagalle xaallaqa jaarsi butu ta'an siichi. Yoon dhiise maal abbaasa. Dhaqeen amma abbaasaan biwaan madhee dhufeetan. Ijoollee kunaaf qoodan. Kadduma kana ngunuma goobane ka jaarsi. Abbaasaan. Dhaabadhaame. Maal naala kun? Maal jaarsi keessan waan isaan irraa argatan hin beeku. Bantamam. Ganamaan kaanii kunoo xilaaqii kan koo narraa buusanii. Maal attam? Amma immoo kottaati ijoollee kan kooti qabeenya kootis na qoodaati. An fira kootan gala. Lafuma kaanii sirraa buusii kennanii firmaa. Nagaa lafaa kaanii. Maa ijoollee jaarsa maal targate? Maali gaa eeggasiisi kana dura akkuma isin beektan isinis gaa gizee meeqa dubbattanii ittunuma daddabame inuma quufan hin gooban. Qe'ee jiru am? Jiru eessa dhaqu? Kottu. Ho? Maal ta'an ijoolleen bantama? Quufa ka maal ta'u maan quufan malee hin goobani. Baasama? Maan maraatanii boosin? Maal jettanii ganamaan isin firmaadha kumaa kennin? Lakkisa. Abbaasaan. Ilaa jaartummaa keenyaanis isinis abbaansi malis abbaan joo birisi azaa argitaniiru. Amma immoo eega bishaaniin minaan keenya wal biraa dhume firasiitti agartu. Amma dhugumaa dubbiin. Qabeenyas hin qabdu nan kennaa. Akkanaa miti. Amma dubbiin xilaaqii keessanii dhugumaa amma nu dadhabeetan nu fe'an. Sadi'iin. Isin firasiitti agartu. Xilaaqii immoo buuse. Nan galaanis nageera. Amma ijoollee kootii fi waan an qabu qabeenya kan kunaa qoodanaa kenna. Naan kenna. Ijoollee immoo waa'ee nan hunda kennu hin jiru. Wallaahi hundan kennu hin qooddan. Ijoollees. Burtukee badiruuni silaa kan sharafeesii duraati. Akkan. Kan isi ijoollee 16 qofa. Ijoollee 16 keessaa 4 heerumaniiru. Ijoollee 4 heerumaniiru. Ijoollee 12 immoo qe'ee jirti.
Qooddan. Ijoollees gargar facaasuuf kaasin. Yookaan ijoolleen na bira teessu. Ijoolleen abbuma biraa bareeddi. Rakkisa abbo. Ijoolleen abbuma biraa bareeddi. Ijoolleen immoo yoo isin immoo naafa kennan malee jette hin qooddan. Jarri kaan heerumtee itti biddeenni baheera alhamdulillah lama fudhi. Jabaadiruun silaa kan isin miti. Wanti waa'ee madiru waa'ee burtuqee wanti si galchu hin jiru. Kan sharafeeti. Ijoollee immoo baasaan nan qoodaaf. Ata rabbiin agooti kan. Amma kana godhaa. Hin argitu ganamaaf galgala baasaan bijaatummaa hadda jaarsummaa maal ollaan maan jedha rabbii jedha. Siichamma Hadda jaarsummaa dubbatama bor jaarsummaa dubbatama. Rabbii jedhaati isinumti nu ifattan. Egaa rabbi moosila tokko nun goone itilaa keetii kenneeraa fi filmaatii fudhattee narraa adeemtu baata. Oolaa kana laa rabbii rasuulii jedhaati. Amma lafti isaati. Oolaa gola keessaa gadi baatu. Farda ganamaan kaatee funyootti baaftee minaani si balfitte jechuudha abbaan si maal amma kisiidha. Maa keessanii ni minaani baasii mal nyaate farda. Farda kooti ganama subiira fiitirraa kaatee funyootti baaftee farda gaddifte. Minaan nyaata jedhee. Oolaa hidhee oolaa gola hoolaa keessaa gadi baata. Oolaan hidhaadhaatti duuta. Rabbii jiraati. Achi ammoo xiraaqii koolaa kenna. Amma kana goona gaa. Oollattaa softi jechuudha. Baatama. Amma kana goona. Siichi xilaaqiin bu'eera. Siichi wanti walitti deebisuudha jedhan hin jiru. Ijoollee waamaati. Ijoollee qoonnee. Ijoollee qabeenya siis diftii siinii siitan qoodaa fi fayyadamu. Kan maaliiti? Kun oolaanis. Oolaan keeti miti. Wallaahi oolaan kan itti miti. Kan burtukeeti. Oolaan kan burtukeeti. Fardis. Fardi kan burtukeeti. Horiin qe'ee kala jirtu baasaan bi horiin qe'ee kala jirtu sa'ali kaasi barachaan duute. Isaanii kaasi wal horte. Akka waan afaatii wayitti bu'ee dhumte horiinis. Barreen gaddaala yoo. Siinii fiftii fi jabanaa malee qodaa mana keessa malee amsoolaa biddilibsii malee waa biraa horiin qe'ee kana jirtu hundi kan burtukeeti. Suudii jirti siitu farankaa ergate bitata. Oolaan kan burtukeeti jechuudhaaf kan inni isin oolaa gola keessatti nasru ajjeefte. Farda immoo wanti isin funyootti baafte fardaa eegite binaan namaa nyaatee gabbate kan ittiin xaanaa dhagachuudhaaf. Ani bareera. Haadha kumaa wajjiniin baasaan. Amma kana xilaaqiitii firmaatti kenneera. Obboleessa kee immoo fidii jennaan obboleessi si nu haa dubbatu jennaan barraa boo. Hin fidu naan jette baasaan. Ammaadha kun baatamaam. Isinis akka gootanu ijoollee keessan bakka jiran waamaati. Ijoolleen silaagaa ijoolleen hin facaatu erga isin immoo hin qooddanna jettan. Facaa oolattii kanaan hidhee. Hidhaatti. Abbasaan dhaqeen ijoollee waama hunduma jira. Kaati kottaa turundurii wal waamaati kottaa. Waa jiru ijoolleen hoo.